بن وقتي سيدوك يعني باية كارف ده هدو كان قد يبيتها سلافو قاتلن عند قرتي السنين اللي قرتي هم تقول دليل واسنجو قرو علم الإيرا قرتي دندنيان لما سدي فود وان مجرو قرو سمية أنا ما كان قرصا جرا دبتي قرتي كنا نما قرصا جرا قرو نمني قرتي بلتي في شورا قرصا نما تنقرتي بلتي في أوتو بريد سن ديجون قرتي قارين تاو أتلين قرتي تسقب بايتوما أما قرتي بنا كيسابي ilmaan ammoo jadi saya ngadu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dulu guys. Satu dulu kan? Ibu sih. Mantan asli saya dia pun kena kami mantan. Ayo baru uang gitu lagi. Ini mungkin insyaallah. Satu nyata lagi apa? Karena uang kamera untuk biru narik itu. Awal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordofsiya subra hundi khaysan bakum jirtan tengene rabbi simbragatu. Arrantana kono komgartan karte airport dan jira. Airport datti saydo dan qabelo fas jira. Saydo ngak madingata karte ana hereba juru. Yero meka da walena na khase. Dhufen jiran jan dhugon seenu amma dhufes jira isan qabelo fas jira. Dhugatti baay'ee nama fakkisa sumayyaan kara biyya galan jiraati. Ani wanni kun hangam takka dhugaalee garte naaf hin galle. Hundaafuu inshallah rabbi khayra godhu amma saydoon qabelo as jira eegaa jira. Inshallah me hanga dhumatti noojin turaadha viidiyoo laak share godha rabbiin gartee inshallah isaan kanallee bultii isaanii oguututti rabbi haa deebisu sumayyaan dhugumatti gartee aaraa hamaa keessa galtee jirti namaatu kana gorsaa jira. Kanaaf bultii siidhaa sababa gartee namaatiif jettee bultii siidhaa fiqasuun kun sirrii miti. Rabbi khayra godhu inshallah hundaafuu akkasii. Sa'idoon eegaa jiramee akkasii jabaadhaati yaaboo maatii sanaaf du'aa godha sumayyaan nutti taphatee jirti guys dhugumatti sumayyaan baay'ee gartee nutti taphatee jirti namni gartee bultii fi gartee akkatti salphatti diguun kun gaarii miti akkasii mee hojiin tura guys Sa'idoon irraan akkuma dingataa fiigaa dhufe aboonu baaristee bara. Maal goonare aboo kun qulla shaanxallee guurree tuulaa deemaa jirru. Tuma qofa irraa. Dhugoon seene. Nana mannee. Salaamani wallahi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warra saddaatota keenya akkuma argitan dirree xayyaara boolee jira jechuudha. Biyya galee jira. Yaasu ni rifate. Asuma ga'ee bilulee yaasu yasiif tara taaksii fi kottu jennaan. Waan meeshaa wayii namatti ergise etiniin fiigaa dhufe. Yoo na argu rifate bismillah. Agami kaatee dhufte sumayyaanuu kaleessuma viidiyoo gadhiiste biyya galeette. Duraan qopheessa? Een. Ati kaa. Maa ishee eegu jira adan caafirra jira. Tikeeta kam murtee? Biyya jira arginaan tikeetti yeroo masa muree romsan kee. Acho kaimoo? As tokko gatii qaali muree. Banne. Yoo arruma kaatee baruuf murte sitti qaalaan beekamere. Tayyib duuba ammati sumayyaan viidiyoo godhiste isin as jiraachuu fi qabatamaan gartee dhibbaan karaa biyya keessa jiraachuu fi maaliif fakkaate? maaliif beeti? Biyya hin galti. Jechuun maaliif jette beeta? Biyya hin galti biyya galu. Maaliif turtee jirti magaalaa adan keessa. Waan turtee jirtuuf wacii san hunda baasuu hin dandeettu. Yeroo dheeraa. Saa dheeraa wacii san hunda baasuu itti ulfaata. Caafirra kararra waan jirtuuf isilleen san hunda waan hin teenneef duraanuu galuuf qophiirra waan jirtuuf ni galti jedheetiin amanee fiigaa dhufe jechuudha. Dura sana adeemee ture sana irraa adanii gad deebi'ee jira. Adanii deebuu kiyyallee viidiyoo si waraabne akkasiin olii gadheessaan oolleef barbaadat ture callisee jechuudha. Isin biyya gaggabbuute booda viidiyoo gadhiistii abdii qaba. Viidiyoo gadhiistee jirti maaliif hoteelli dura qabatte siree jijjiirtee jirti yoo argitee jiraatteeti. Hoteelli viidiyoo bakki isin dura viidiyoo waraabaa jirtu. Bakki isin dura viidiyoo itti waraabaa jirtu siree daalacha wayiiti. Kireemii wayii. Kireemii. Achi booda siree mukaa wayii argite. Siree Itoophiyaa keessa jiru. Kan baadiyyaa. Eewwa. Isaa fi ammas kushinaa argite yoo jiraate biyya keessin keessa waraabaa jirtu. Adeeroo maalse?
Kanaaf biyya keessa jirti har'aa borus magaalaa keessa jirtu himuun isii waan oolleef sanumaaf as jirti fiigaa dhufe. La Inshallah. garuu Sumayyaa maal beektaa? Sumayyaan akkana godhuun kun sirrii miti. Yoo ta'e illee jechuudha sila bakka jirtu qabatamaan gartee yookaan kitaaba barreeffamni gartee Itoophiyaadha qubeen gartee Amaariffaa jechuudha duubaan jiraatee yookaan immoo alaabaan jiraatee. Alaatee nuura waraaba mana keessa istaandii irra keettee kaameraa waraabdu. Garuu ani dhugatti Sumayyaan gartee biltii namaati. Mala iddoo qabdi beektaa? Amma akkuma gartee fiidee adan dheexattee jechuudha isin sanaan jiratti. Ammallee gartee waan biraa ani gartee dhugaan sa'u ati akka barama fayyan kami? Nagee wallahi alhamdulillah. Biyya kami yoo ijoollee salan garee Ma eessa argaa boo jarwaaf walii gad fiigaa jira. viidiyoo lawala fi Ijoollee walii gad viidiyoo hojjetta. Kaanuu ni jalaan kaastu viidiyoo nagaa fattaati. Qaanfattu xiqqoollee. Kaanuu ni jalaan kaastu. Kaanuu ni jalaan kaastu. ati yoo khuftiin khufsanoo uman taane Maal ta'etti ta'u? abooree musulaalle bar la ilaha illallah Maal ta'etti? طيب ما انت ندوب مال ويا ما هلينا مال شيء اما اللي يو Haalli maali ta'etti? روماني مال ما هي شيء Barbaadu makaa amma meeshiin. ايش اور بنره يو سين Magaalaa غرتي keessa barbaaduudha. Finfinnee kana dafteen baatu. Inshallah dafnee barbaadna. Atillee asii eegi dhaabadhu sin jedheetiniin yoo ati asin dhaabattee edisiin achiin baati. achitti illee dhaabbadheetiin asis dhaabbadhee namatti godhe sanuu namallee fi nama ijoollee jiru dhufe sanuu hin garre garuu eessaan dhuftee eessaan baatee rabbi kee gaafadhu Silaati nama itti qooduu dhabde gamaa gamanaan. nama godhan jira bannaati Torbaanii guyyaa takkitti san. Asillee achillee. anu ganama hin dhufaa bara sitti himee bannaati anu ganama hin dhufaa bara Rakkoon yoo ati balbala kaan edisiin karaa biraatiin baati. la yookaan nama turtii halkan achi keessa ooltee galgala yoo baate faama yoo ta'e malee natti hin fakkaatu beektaa Namni sibiilaan fiigaa kuttana fakkaate tillee. maali hin bulle waa'ee amanaa wanya dhaqa deero hin ta'u amanaa nyaadhu baran na beekame deero Jechuun sibiilaan hin beekaa. amma kanis hin jiru dadhabdee dhuftee xayyib ishee ammaan tanamee hordoftoota keenya maal jenname Maal jenna makiinaan meeshaa fuudhee deemanii? wana meeshaa makiinaa fe'amu jira meeshaa fe'amu jira wana meeshaan Maal jirti jennaan ree du'aa godha jennaani? Sila haala kanaaf isin biyya jireenyaan fiigee dhufe galee waan goonullee hin jiru. garuu isti ani kan ijuu abdiin faana jechuudha icciyoon hawaan san Sumayyaa dila isin gartee meeshaa gurgurtee dila kana gartee kaawara dila kana baafattu isaa wata karaa qofa qabanii Eessa qofa qaba itti himti? aboo ani shakan jira Keessatti viidiyoo dalagaa turte? miti banna Ofitti hin kaleessu hawaan dalagaa jirti abdilleen dhimma ofiitti dalagaa foolii. hawaan ni beeti garuu hawaan ni beeti Hin beetu wallahi gaafa. wajji galimi Hedduu gaafadhe. wajji galimi miti Wajjin galan. Hawaasa kan? Hawaan galti wallahi dalagaa irraa torbaanii guyyaa tokko baati. akkasii Wallahi hawaan. way ani zanni badee wallahi Kaameera irratti hin argine malee naa wajjin teettee boottee gaafsan. Hin bootte wallahi. Hin argine. abdiinoo Osoo argite. Abdiin eessa quba qaba? Abdiin ka galu achi nurraa fagaata manni. fagoodhe Ammallee eessa maal gochuu achi dhaqaa iyyuu safaruma sanuu sa'aatii isin akkasii meeshaa feetu. Haaraa ka fooqii sana irra galu Laa- Mustafaa fa'a. okay Mustafa Mustafaan fa'a fooqii sana irra galti. ishi Jarri hin argine innis dalagaa sa'a jar deemtu. Yoo sharri itti addee bara mana ijaaruutti nama turse malee diiguun deeqaa takka kana tursin beekan. salphaadha Amma eerpoortii kana ijaaruuf waggaa meeqa irra turan? waggaa Waggaa baay'ee dheeraa turuu danda'an. Osoo hin jiisette jiisuun salphaadha. salphaadha Yeroo takkitiin dhumaatii isaa kaasuu danda'an. Kanaafuu waa ijaaruun ni ulfaata diiguun salphaadha. Kanaaf yeroo akkasitti diidu wantidha. okay Diidee keessaa meeshaa gurgurtee siyaastu salphumatti nam dhufee Ayisuuzuu fidee makiinaa fidanii irra guuruun ni salphataa jechuudha ni ulfaatu. Garuu osoo ol guurraa mana tonti jenna jedhanii santu itti wanti jedha. Santu itti ulfaata, santu yeroo fudhata, santu tursiisaa jechuudha. banne dhugatti sayidoo kiyyaanii baay'ee takka rifadhe hedduu kan gaddee beektaa silaafuu gaatilleen andi gartee siinillee gartee hamtuu dalaydee waasin hin jiru garuu ilmi dhiiraa gartee dandeenyaan lama sadii fuudhu waanuma jiru garuu Sumayyaa namaa kana gorsaa jira dhibbaan dhibbatti gartee kana Asii waa hedduu bira jira. nama gorsaa jira garuu namni gartee bultii ifii jechuudha gorsa namaatiin gartee bultii ifii oguutuu bareedu sana diiguun gartee gaariin ta'u atilleen gartee tasgabbaaytuma amma gartee dhiphina keessaa bahi ilmaan ammoo si caala gartee abbaa caala haadhaatu garteetti ana beekta dhiphachuu dhiiftee tasgabbiidhaan በተረጋጋ መንፈስ ማለት ነው እሱ መፈለግ አለበት ቀስ ብለህ isiinu yoo gartee kara biyya galtee isii yoo kara biyya galtee Jireenyi alhamdulillah anka. alhamdulillah Isiin illikiin qabeetiin karaa baaratiin daa'imman fuutee achitti jalaa fixxiisan rifadhee allaale. Takkittiin kiiloon kiyyaa meeqa bu'ee beektam. San sodaataa ture amma isiin na jalaa
karaan taane baaraan deemetti ammaraa jedhamde daa'imman seerri jijjiirame immigireeshinaan gadda barsuu didanii nama paaspoortii qabu malee sanii fi santu rakkoo ta'e kun amma isiin gabbunaa illee fiigatumaan dhufe akkasi kaa mee amma silaa wajjiinuu zoorra magaalaa keessa bakka arginetti barbaannaa yoo akkasaa bakka mannaafashaa adda adda illee Alaa hin garuu. Ijoollee fa'aa taphachiisuuf baate. Laalaa hin garuu. Bara Finfinnee guddoo bara. Finfinneen biyya takka bara. Aga feete guddoo taatu namni bakka namni waa'ee guddoo taateef isiin guddoo kana guutuu magaalaa keessa joorti. Bakkuma takka lamanti jetti. Jechuun amma dhibbaan dhibbatti hanga isiin biyya keessa hin jira. Airpoortii kan dhaabbattee yookaan viidiyoo raabduu qabataman yookaan immoo gondoo yookaan immoo baardar dhayitee waraabduu. Ganaa gadhiisti. Yookaan immoo harar adaamaa dhayituu waraabduu malee hin ta'u. Mala isiin akka isiin gossiimu mala isii. Amma yookiin gaafa asii gabbuuti viidiyoo asii waraabdee jirti. Sigalee? Magaalaa deemtullee viidiyoo waraabdee jirti. Viidiyoon isiin dura gadhiistu mana keessa teessee gadhiisti. Tooftaa dhafe. Yoo daayirektii asii gadhiiste buutee namnis argitee bakka gara isiin seentus ni beekamaa mire salphumatti cadhistee manuma keessa jirtu gadhiiste dura. Eegas xiqqoo itti immoo yeroo asii gabbuutu fa'aa gadhiisuu dandeetti. Sigalee? Sansaniif nama shawwadaa jechuudha. Santu rakkoo fida. Garuu sanillee ta'uu maal beektaa jireenya yoo karaa biyya galtee jireenya biyya kanaa ni beekamire ulfaataadha bara. Ilmaan wajjin ulfaataadha. Yoo gartee ijoollee wajjin garteetti ulfaate isiinuu gartee asiin jira na dirmadhaadhaa jettee ni dubbate jechuudha. Saniif ati mana dhiphataniiti maaliif ijoolleedhaa wajjin daa'ima wajjin gartee biyya keessa torbee tokko torbee lama sadii yoo turte ati ji'a tokko ji'a sadii hin turtu dhokoteen teessu. Asiin jira jettee dubbachuun sudha gartee afaan qabu. Yeroo gartee jireenyi mataa ka'u isii godhe as baati. Kanaaf ati tasgabbaayitii ammaan tana ammas dhuftee ammas yoo gartee ammas karaa biraa deemuu fiiguu dhiisiin siin jaanii. Wallaani waan hin jiru laaleen jira beektaa. Suutuma wajjinuu kan barbaadnu ta'e akka gara isillee har'aa boruu gadhiisti bakka jirtu. Ammaa gadhiisti. Nullee suutuma wanti jennaan. Anis caalaa rakkataa jira bara. Dhugatti. Dadhabdee dhuftee dhaamsalee qabatu jimee. Dhaamsa maali qabaa miti dhaamsi kiyya uummata hordoftoota keenyaaf du'aa imanuu godha jennaani. Sanumaa beekama. Waan biraan jennu hin qabnu. Du'aa imanuu haa godhani. Inshaallah. Namni argemmoo bakka argetti nu haa himu. Du'aa nu godhaadha. Du'aa godhaa fi bakka gartee Sumayyaa ilmaan wajjin gartee agartanitti hadaraa gartee nutti himaadhaan nu beeksisan isin jaa. Seedoon gaa kun ammaan ta'e dhufe anis dirqumanii gartee asirraa qabee viidiyoo waraabaa jira. Amma dadhabee jira haasawatti hin baajisu. Anis amman hirriba ka'e meeshaa galchinee mana keenya san booda shaaworii fudhatee nyaata nyaatee tasgabbaa'ee karaa deemnu jechuudha inshaallah rabbi jedhe. Yoo argitan nu himaa nu barreessaa. Inshaallah nullee taafte deemnee magaalaa keessa barbaadna. Dubbii isinitti hin dheeressinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah. Galatuma fadha. Viidiyoo laakshar godha. Hadara barbaada nuuf barbaada. Saidoo har'a mana jaalatti sigdee jira gaadeero. Maashaallah maashaallah. Asuma eenyaan Habibi. Baabalee malee nyaannu. Amma gaamee qilleensa keenya fudhuuti. Nyaanis ta'e? Nyaanni mataa. Gannaa liqimfamuu ni barbaada. Dirqama inshaallah dirqama. Saidoo. Sigdee nyaanni? Maashaallah kan yaa bulan. Kan yaa bulan. Untuk ini kun si fi Sumayyaa maatii kau jin. Insyaallah mana kanatti sina garuu kiyya kan qabu yeroo biyya. Qariban insyaallah qariban doo ta'u yeroo dhiyootti. Ati Sumayyaa hunda keessan mana kanatti sina garuu kiyya. Insyaallah. Sanibu abshir. Argamu. Yargam abshir. Aisin mana ada? Ati ma akka osoo dirree xiyyaara halkanii biyya dhaabbattu si jalaa kutte waan argitu sun osoo isiin as bira kutte ati telefoon qabatte haa okkee bareeda adeema. Meedikaala bittee paaspoortii fudhattee si argaa tarte osoo akkas jettu. Sumayyaan shaatara. Sumayyaan shaatara. Rakkoon kee maal beektaa? Easy. Akkuma sirra dalagaa irratti nana dalagaa jira. Sumayyaan shaatara shaatara. Shaatara. Rakkoon kee maal beektaa?
Dubartii walii gadi ilaaltu. Osoo nama dubartii walii gadi akkana waan deemtu yoo dubartii asiin dhufte akka dhuunfata waan deemtu hin argitu. Osoo nama walii gadi waan ilaaltu taate ni argama. Aku ni kat lagi, dua lalat, tokong dah lalat ni. Dura hal tas. Dura sana dhuunfata dura hal tas per leera. Ilaaltu. Eessa naa